isin wanni ta'uu qabdan wanni isin gammaduu qabdan osuma isin gaddi jiru asii wanni isin karaa biraatiin wanni isin gammachiisu wanni gammaduu qabdan maali bakka quraanaa jiraachuu keessan bakka quraanaa jiraachuun keessan kun waan isin gammachiisu ta'uu qaba maaliif jennaan obboleeyyan hedduu kana oobsiisniin jiru isinii wajjin rakkoo keessan qooddatu kana qabdan yoo arraantana osoo arraantana bakka kana hin jiraanne caloma jettaniituma ifuma ta'isaniif halkanii guyyaa himimmaa naqattaniituma cumaan haftan malee namni sabbiran isin ijoolleen hin jiru jechuu barbaadeeti nama biyya jiru tiyaanii tikkasitti aalii fi ollaan firrii halaalaatii fi kadhiyoo hundi deemeetuma sabbarsiisa isin wallahi dubbii teessan tan nama mudatee beeka malee namni biraan beeku jechuu barbaadeeti waan musiibaa teessan tana namuma itti dhufteetu hangam takka nama laaleysitu beeka immoo kanumaa wajjin qur'aana rabbiitti jiraachuun keessan isin gammachiisuudha qaba maaliif qur'aani rabbii kun waa hedduu nama barsiisa oobsa nama barsiisa nama saniifillee akka irra gaariidha qur'aana rabbiin nama barsiisa yoo kanumatti boochee iyyitee gangalattee faarsitee dachidhiitte namuma silaa fuula rabbii deeme saniifuu gaarii miti ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaami almayyitu yu'adhabu fi qabrihi bibukaa'i ahlihi alayhi namni fuula rabbii deeme namni du'e tokko sababa namni isaa firri isaa isa duuba irra bu'aniif jecha qabrii keessatti qixaaxama gartee qabrii keessatti ni qixaaxama jechuudha waan ilmi namaasi ilmaan isaa haadha abbaan isaa firri isaa asii bu'aniif jecha irratti iyyanii faarsanii gangalataniif jecha neeyitaan kun rakkata cinqama jechuudha silaa kan ol deebi'ee dubbatu taateen irratti hin bu'inaa jee dhaammata gartee garuu kana cama maaltu nama barsiisa quraana rabbiin nama barsiisa quraanni rabbii yoggaa rifataniis akkatti gadda'ii fi gaggeeffatan nama barsiisa akkatti waan nama deessaniif khayrii qabu namaa hima nuti kun hundi duufteen jechuudha yoggaa asirraa deemne waan nu fayyadu asirratti barreeti lafa kaayannee yaana nama keenya kaasirraa deeme hoo waan nama keenya san fayyadu dalayna jechuudha tun maali quraana kana yoo qaraanii du'aayii godhaniif du'aayiin tun nama saniif faayida bu'aadha qabdiif yoo irraa sadaqatan bu'aadha qabdiif yoo ammoo irra bu'anii faarsanii gangalatan nama du'e san cinquu yaama jechuudha kana namni keenya hin beeku kanaafuu bakka quraana kana jiraachuun tana hunda miizaana itti namni gammachuu isaatiif gadda isaa gaggeeffatu nu barsiifte alhamdulillah eegas obboleeyyan dila kana harkanne immoo obboleeyyan si wajjin rakkoo ta'eetis si wajji qooddatee gammachuu ta'eetis si wajji qooddatu guyyaati gaddisi dhufe sabran siinjuu kana qabaachuun kunni himaadhaa jechuudha saniifuu obboleeyyan keenya kan namni isin duraa fuula rabbii deeme jannatul firdaus rabbii isaaniif haa kennu dilii isaanii rabbi haa araaramuu fi isin ammoo namni ilaa rabbii isiniif haa kennu oobsa duniyaadhattis akhirattis itti gammaddan rabbii isiniif haa kennu wanni nuti beekuu qabnu silaa'uu eega nuti kun hundinuu taraa taruma eegganna malee duuti nurraa hin haftu eega kana likki beeyne wanni nu barbaachisu sinqii akhiraadhaa sinqii karaa kanaa qopheeffatudha ilmi namaa kun hundi akka duniyaa sanarraa deemu ni beeka garuu yoomii asirraa deemaatu nama yaachisa osootumaan achi fageessineef irraa ilaallutu nama jala dhufti hin beeka saniifuu warri markaza furqaan hunda keessanuu rabbii isin haa sabbarsiisu achumaanuu gartee gaa hunduma keenyaa'u walumaan dhabnee rabbi nu haa sabbarsiisu jajjabaadhaa wanni isinirraa eegamu oobsitanii du'aayii godhuudhaa fi akkasumatti gartee gisee quraana qaraatanii isaaniif du'aayii godhuu isinirraa eegama malee oobsa dhabuun isinirraa hin eegamu akkuma gaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti warra oobse kana
ajriin isaanii na biratti lakkoofsan qabu jedhu. Lakkoofsa hin qabu hagana jaame hin beekamu jedhu lakkoofsarra guddaa jechuudha. Kanaafuu anumaa beeka jedhe ajrii isa warra harkatu rabbii isin haa taasisu. Balayyan kiyya jajjabaadhaa. Baga rabbiin ammoo bakka quraana rabbii bakka agartee namni waa'ee rabbii isinitti himutan baga rabbii isin jiraachise. Ammallee khayrii keessatti urmii isin haa dheereysu. Warra haatimaan isaanii tolte rabbiin haa taasisu. Jajjabaadhaa walillee sabbarsiisaa haga dandeessanitti hatta agartee fira keessan maatii teessan warra biyya jirullee nutuu kunoo biyya namaa jiru kan harkaa waa dalagaa nama gaddaa isin dhufe jedhee kan namni nu beeku hin jiraanne nutuu numa jirra. Isinillee oofsaa ja'aati maatii keessanillee sabbarsiisa. Kana quraanni rabbii kanan nama ajaja. Akkasiitii abbaa guddaa keessa rabbiin firdoosin haa qananiisu. Qabrii isaanii rawdatan min riyaadil janna rabbi haa godhuu fi akkasumatti gartee madda basarii rabbi haa bal'isuuf dukkana qabriillee rabbi haa ibsuu fi du'aayii nuti asii goonu sana rahamaan itti haa geessu. Ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaami du'aayii nama isinirraa gandaa akhiraa deeme du'aayii godhaaf keessattuu si awwaalanii irraas garagalan san alaana yus'aalu jedhe amma gaafatamaati istighfaar heddummeessaa fi jedhe. Kanaafuu gaa du'aayii teenya tana rabbitti haa geessu qabrii isaanii rabbi haa ibsuu fi akkasumatti gartee caffee jannataa rabbiin haa afuu fi haga gartee namni ijaallaalee harkatu san warra gaarii dalage bara akkasitti ballattiif jedhe abrummaan rakkoon tun ni ballattiif jedhe akkasitti rabbii isaaniif haa bal'isu. Isin ammoo sabran jamiilaa rabbii isiniif haa kennu immoo as booda ulaa gaddaa rabbii isinirraa haa cufu. Duuti tun takka takka fitinaa namarraa cufti jennu. Ulaa fitinaa tapha namarraa cufti jennu duuti nama garii. Ulaa mokoraan namarraa cufti jennu. Gariin nama banti jennu. Akkasii gartee gaa as booda ulaa gaddaa ulaa rakkoo rabbii isinirraa haa cufu. Ulaa gammachuudha kan gartee ishqiidhaa rabbii isiniif haa bannu isiniin ja'a. Hunda keessanuu rabbii isin haa gammachiisu. Akkasii gaa'ee jajjabaadhaa. Walumaanuu gaa hunda keessan ustaaza keessanirraa hangafee rabbii isin haa sabbarsiisu. Ustaaza fi jechuun akkuma abbaati itti dhagahama jechuudha. Kanaafuu isiniif ustaaza keessanis walumaan rabbii isin haa sabbarsiisu. Keessummoonni warri amma dhuftan ol baha markaza eenyuti markaza taatellee hin beekne keessummoonni keenya karaa gubbaa ol nuu bahaa isiniin jenna. Isin yaamaa jiran gaalaa ustaazni fi sabboon tuunfaan isin yaamaa jiranii karaa gubbaa. Akkasuma Daarussalaam irraati inshallah akkas jedhaati yaamaa oolu. Maashaallah. Yaa Daarussalaam. Maashaallah abuu maqaaleen haa ajaa'ibaati. Akkasii warra Daarussalaam ol bahaa karaa gubbaa isiniin ja'a. Maashaallah ruuziin faan ol bahanii warri haftanillee karaa gubbaa ol bahaa rabbiin gaa gubbatti ol isin haa baasuu isiniin jenna. Akkasii gaamee rabbiin gaa hunda keessanuu sabran jamiilaa isiniif haa kennu isin haa jajjabeessu. Ustaaza irraa hangafee hunda'u rabbi isin haa sabbarsiisuun isiniin ja'a. Asumaanuu ustaaza kiyya inshaallah hangan manurraa guddifadhaan isiniin ja'a. Dhiisa manurraa ta'a. دي فمرة سنين جنا يا أستاذ بالقرآن حياتي والله أكدا سجنتار لا جرتني سجنتار لا وسجرتني وكذا يا من سكين نفواتني كفتني والله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قرص كيسني فكسما دعاء كيسني لنا مرة فيتم ربنا أتاسسه akkasumatti jechuudha barattoonni keenya markaza Daarussalaam irraa dhuftanis keessatti argamtan anaa dhufuu baganaadhaan dhuftan isiniin jenna. Karaa gubbaa kanatti ol ba'atii gubbaa kana inshaallah tattaa akkasitti du'aa illee nu gootanii obboleeyyan keenya kana jechuudha nu sabbarsiistanii isaanii gaaga nama sadiiti jechuudha. Shaashiidhaan hangafee barattoota keenya nama sadii kanarraa akka kayyuun isaanii jechuudha ganda akhiraa deemanii egaani rabbiin obsa guddaallee isaanii fakkennu ijoollee keenya kana akkasitti inshaallah namoota du'aayii afaan beektanuun nu gootanii fi nama du'e ibsilaa jechuudha gartee araaruma kadhatuudha. Sabrii gartee muka jiruu fi modhaamuutu barbaachisaadhumaaf gartee egaa namni si modhaawwatuma ol biratti argamuuni
كأبصر أبيسون اللين جبات صبر جنة كستين إن شاء الله كم ولد يعني وكم بين ولا فيرن واليمن سنسي مويا من سكين الله حبني والله ربيني عايشين كرتا هوندا قرتيا كام فيتنا ما تربي سني فتاو هوندرا تفيتنا هوندرا ما تسني فاواتو كغرتي يوم القيامة تفيتنا يوم القيامة تربي سني فتاو قرتي كم قرتي يا من سكين نوواتنتي ربي سنا من كسنين جت إن شاء الله سكن تاكر وكسنين ديبسا أستاذ بالقرآن حياتي سنين موجة على يو إن شاء الله بيجي تاتني ديمو دندي سيوم مغرتي تكو حال سنين مجاتي نبيتو صور قمتني كيس موتي كينيا كان لين ولين سمتني كستين دعاي نود الدبر سني بريدارا أما يو غرتي على ميجوب نكيس جاتني سنين كينو سنين جتشو أربعة سنين سنين سرتا أبشر 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 بسرعة نوما سي قبول وغاري متي أسمانو أميرا تو بكا كرسي سنا جباد دا جيت مغا يا مالتين بخبر ربي نجزي غري نما فتنا بيدي jadi khotna jo jiru amiri jebad da madraka jebad da jira dubbisan tarkanu qaba inshallah rabbinga balayan kan rabbi asab barsisu inshallah gize biras dufe sinirne salamanna ala sanif na join akana kana wata kana kongo karana ganuf galas ninjanna mana nagatti mo gola ayo jolle ken wadi markaza darus salam raftan ega inshallah ko be kam ga war manga fa kanan e galla me kam yertan مكانان إيجال إن شاء الله أكست دوانو غوثاني محمد البيجا جلاك نجرتان محمد عيسى يا برتا مركز الدار السلام البيجا أي جولر مدرسة مراكنا في إنما قدرتك بتشالو كجل جلاك نتاكي يعني البيجي دوانو غودي داوان لجي تشوبر سالي إن شاء الله جولر كان يكنا نسيابود كان نسيابود मैं मोबिला बनाता मैं आवी इन्हों बनाता मैं गाइनों करा تفضل روزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنا لله راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون يا ربي يا ربي سنها سبر سيسو سبري لمن كون ربي سنها خير إن شاء الله لما دورا كانت تسبري رب الراجل يربط ربي سنها تاسسو أبشروا إن شاء الله والله هندم تكنيو ندم نجتشور أنا من الدنيا تنرد حابو ينجرو أموت وترى ويا في الجحيد مملي أكس إن شاء الله ربي استبري في 7 سنين فهاكنو أكافو بلسن موتوفا قندا إلى زمن ربي لساني فأرمو ربي والله للساني تكو ودو تيسان في الرابع كني في تيسان في الرحيم بين جبرا ربي جنة نسان حاجة مجلسو ربي نسني موت وسن حسب برسيسو أنا في أهلي كيسان كل ربي حسب برسيسو فبلوان كيا أوان هروان جدون قبو ومغلغل الراوستان نكين في نمون نغلغل سنين داما جرات سنوما إيغانا رديبو يساتي مليوان هارو ينجرتو وآخري تاتي دنيا فاخرة ولتكبي ربنا فاكنو بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أكنا ما شاء الله جزاكم الله خير. قاعد دعائي كسني في دعوة كسني لنا ما تفيد من ربنا تاسسه ما شاء الله لا أسمع عن جتشورا إن شاء الله براتوتا مركز دار السلام من راجع جتشورا لما دعائي نقولوا روزا ميتي في ميتشوا روزا بنقول روزا دعائي نقولا ورجال جرسل دون تابوتا بنا لا خير ما تما فوفا تفوفا سمية
Sumayyaa biraan jirtu? Sumayyaatti biraan cimaadha. Sumayyaa yookaan bultu. Itti fufime. Jabeessuu maatii keessa marallee rabbiin isiniif haa jajjabeessuu, rabbiin adagaa kanallee deebisee rabbiin isiniif hin fidini. Nullee kana booda nama gammachuudhaan walitti dhufee wal zayyaree jedhu rabbiin nuuf haa taasisu, rabbiin sabrii maanaa zaahiraa illee isiniif haa kennu. Eenyuyyuu namni achi haadha abbaa obboleessa alii namni dhabee hin jiru. Egaa wanti godhamu hin jiru, sabaruudhuma gaariidha. Akaakayyuu keessaniif illee rabbiin haa araaramu, badii balleessaa isaaniif illee rabbiin haa dhiisuu fi rabbiiwwan jala isaaniif haa dhiisuu, rabbiin haa araaramuu fi obboleeyyan kiyyaa sabaraa isiniin jedha. Waan kanarraa